Oh, no, 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 no. Oh. Oh, no, 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 no. What problem? Always. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرتن كبجمتو تداوتو تماتيوان channel سيروتوب bakka fi kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaa fi jaalalaa isin haa ga'u isiniin jecha. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa guyyaa har'aa kana barnoota haarawaa qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Barnoota haarawaa amma qabadhee isinii dhufe kana keessatti akkaataa itti viidiyoo shoortii pileeylistii hidhatuu dandeettanii jechuudha. Viidiyoo shoortii pileeylistii hidhuudhaaf akka pileeylistii viidiyoo kaaniititti namaan hidhamu jechaadha. Fakkeenyaaf akka pileeylistii viidiyoo kaaniititti yoo inni hidha jedhe inni hidhamu jechaadha. Viidiyoo dheeraa yoo ta'e amma tuqaa 3 sarara akkanatti dalga waan ciisee jiruuf achuma argattuudhaan argachuu dandeettu jechaadha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo dheeraa kana pileeylistii hidhuudhaaf as tuqaa 3 kanarra dhufuudhaan sana booda asirra gabbuudhaan seeftuu pileeylistii kan jettu kanarra dha'uudhaan pileeylistii hiitanii jechuudha. Viidiyoo shoortii akkasittiin hidha yoo jettanii isiniin hidhamuu jechaadha. Kanaafuu karaa laafaa ittiin viidiyoo shoortii pileeylistii hidhuu dandeettaniin isinitti argisiisaa. Haga dhumaatitti na waliin tura jechuun affeerraa kiyya. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Viidiyoo kana egaa daawwattoota kiyya viidiyoo shoortii pileeylistii hidhuudhaaf yuutuubii keessan keessa dhufuudhaan bakka porofaayilii keessanii irra dhooytanii porofaayilii keessanirra gaafa dhooytan yuur chaanaal kan jedhurra dha'uudhaan chaanaala keessan keessa seentu jechaadha. Yuutuubii keessan keessa erga seentanii mata duree viidiyoos jettu kanarra dha'uudhaan viidiyoo tokko fudhattanii jechaadha. Viidiyoo dheeraa kana amma fakkeenya viidiyoo kanarratti hidhaa jechuudha. Viidiyoo dheeraa kana tuqaa 3 dura jirtu kanarra tuqxanii ergasii seeftuu pileeylistii kan jedhu kanarra dhooytanii jechuudha. Sana booda maal gootanii asirratti ittuma dhiiftanii kinoo asirra neew pileeylistii kan jedhu gubbaa kanarra dhooytan. Ergasii bakka taayitilii kana irratti maqaa barreessitu. Maqaa shoortii jettaniini shoortis. Amma shoortii jedheeni barreessee jira jechaadha. Sana booda piraayiveetii kana irra dhooytanii jechuudha. Kan jalaa kana piraayiveetii irra dhooytanii paablish irratti deebifattu jechaadha. Mata dureewwan as jala jiru kana paablish irratti deebiftu jechaadha kan gubbaa irratti. Ergasii kireet bakka jettu fuuldura kana kan jirtu kanarra dhooytan. Amma shoortii viidiyoo shoortii hidhannee jechuudha. Akkaataa itti hidhannee amma argitan natti fakkaata. Viidiyoo dheeraa irratti shoortii hiitaniitti san booda shoortii keessa galchitanii jechuudha. Viidiyoo dheeraa shoortii irratti hidhattan. Isinii gala jedhee yaada. Viidiyoo dheeraa kana dura maqaa shoortiitiin hiitanii jechuudha. Ergasii maal gootanii YouTube studio keessan keessa dhuftu. YouTube studio keessa gaafa dhuftaniitiin jettan maal gootanii connect kanarra dhooytanii jechuudha. Bakka viidiyoo jalaa connect kan jedhu kanarra dha'uudhaan viidiyoo keessan jala seentu jechaadha. Mata dureewwan viidiyoo keessanii jala seentanii sana booda bakka shoortii tanarra dhooytan. Mata duree shoortii irra eega dhooytaniiti viidiyoo shoortii tokko fudhattanii jechuudha. Anam viidiyoo kanaa fudhu irruma dhooytanii gaafa irra dhooytanii jettan haala kanaan isinii fidaa. Sana booda maal gootanii bakka qalamaa tanarra dhooytanii jechuudha. Mallattoo qalamaa tan
erga mallattoo qalamaa irra dhooytanii maal gootanii add to playlist kan jettu addee tana jirti jechuudha. Add to playlist kana irra dhooytan. Ergasii maal gootanii maqaa shoortii reefuu itti barreeffattan sana maqaa yeroo viidiyoo gara yuutuubiitiin shoortii jettanii irra barreeffattan sana irratti dhooytan. Sanduuqa tanatti raayitii goonaa jechuudha. Sanduuqatti gaafa raayitii gootaniitiin hin jettan as jala gabbuudhaan dantan jettu tana dhooytanii. Dan irra gaafa dhooytaniitiin hin jettanii eegas akkan ol dabruudhaan seevii kan jedhu kana dhooyuudhaan seevii gootanii jechuudha. Gaafa isin seevii gootan kallattimaan shoortii keessa galaa jechuudha. Viidiyoon kun ammas irraa deebitaniitumaan viidiyoo biraallee dhuftanii fudhattanii jechuudha. Viidiyoo biraallee bakka san galchuudhaaf dhuftaniituma asirratti viidiyoo san irra dhooytanii ergasillee mallattoo qalamaa tana dhooytanii eegasillee akkuma kaaniitti add playlist waan jedhu asitti isinii baasaa add to playlist irra dhooytanii jechuudha isin. Ani amma add to playlist viidiyoo shoortii hundaayyuu an bakka tokkotti walitti qabee jira waan ta'eef add to playlist naan hin jedhu shoortii gabaabaa jedhee kanan itti barreeffadhetu jira jechuudha. Shoortii san keessa jira waan ta'eef asirra shoortii jedhee isinii baasa. Viidiyoo shoortii jala gale haaluma kanaan maqaa shoortii isinii baasa jechuudha. Kan shoortii jala hin galiin ammoo asirratti add to playlist jedhee isinii baasa. Sanirra dha'uudhaani ergasii maqaa barbaadanirra maqaa irratti barreeffatan sanirra kaa'uudhaan dan ka jedhu kana dhooytanii ergasii seevii godhatanii jechuudha. Amma mee viidiyoo yuutuubii keessa seenee isin argisiisaa jechuudha. Bakka shoortiin reefu sun tokkichi jiru. Reefu viidiyoo kanarratti neemii amma mata duree pileeylistii jala deemnaa jechuudha. Mata duree pileeylistii jala gaafa dhaynu mata duree pileeylistii jala gaafa dhaynu kinoo haala kanaan viidiyoo kanarratti hidhamee jira waan ta'eef irra gadhooyna bakka viidiyoo lamaas jala jira jechuudha. Gaafa irra gadhooynu kinoo haala kanaan nuuf fida jechaadha. Viidiyoo dheeraa kana ammoo erga haala kanaan shoortiidhaan hidhattanii geessitanii viidiyoo dheeraa kana asirra tuqaa sadiin kana dhooytanii sana booda remove from short kan jedhu irra dha'uudhaan keessaa baaftu jechaadha. Sana booda asirratti shoortii keessan guurattanii jechuudha. Shoortii viidiyoo keessan sana istuudiyoo keessan asirratti guurattanii san booda shoortii bakka tokkotti walitti qabattanii jechuudha. Faayidaan shoortii walitti isin qabattaniif ammoo akka shoortiin view baay'ee waan shoortiin argatuuf akkasuma maatii baay'eellee shoortii waan fiduu danda'uuf isin sirritti jabeessitanii shoortii keessan walitti qabattanii bakka tokkotti ergasii namni shoortii tokkorra yoo kan gadha'u taate sana booda viidiyoon shoortii waan dafee dhudhumuuf viidiyoon hundi yeroo gabaabduu keessatti isinii daawwatamaa jechuudha. Namoonni haaraan dhufanii yoo viidiyoo keessan shoortiin itti tolee gattuqani osoma inni hin hubanne viidiyoon hedduun daawwatamee dhumaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan view baay'ee argachuu dandeettu jechaadha. Inni tokkoffaan, inni lammaffaa maatii isinii argamsiisaa jechuudha. Viidiyoon shoortiin view baay'ee waan qabuuf akkasuma YouTube illeen isinii beeksisaa waan deemuuf maatii hedduu argachuu dandeettu jechaadha. Inni sadaffaan ammoo namoota YouTubein isaanii jalaa kufe yookaan YouTubein isaanii mataa gad deebi'ee YouTubein isaanii raayitiin hundi mataan gad deebi'ee jiru yeroo gabaabduu keessatti haala kanaan yoo isin hidhattan isinii kaasuu danda'a jechuudha. YouTube keessan akka inni hin kufne isinii taasisa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan viidiyoo shoortii pileeylistii hidhatuudhaan itti fayyadamaa isiniin jedha. Ani YouTubeidha. Namoonni haga ammaatitti na hordofaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa baay'ee takka isin jaaladha. Horaa bulaa dheebanaa nagaa naa turaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti.